Amerikaan loltoota ishee gara baha giddu galeessaatti erguuf karoora akka hin qabne Donald Trump ibse. Pireezidaantiin Ameerikaa Donald Trump biyyi isaanii loltoota dabalataa gara baha giddu galeessaatti erguuf karoora akka hin qabne beeksiseera. Kun kan dhagahame yeroo dubbiin Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduu jiru hammaachaa dhufee fi keessumaayyuu immoo bu'uuraalee misoomaa enerjii irratti xiyyeeffachuun haleellaawwan raawwatamaa jiranidha. Waraanichi hammaachaa dhufuu hordofee Ameerikaan loltoota lafoo dabalataa gara baha giddu galeessaatti erguuf yaada jirti jedhamu kuffisaniiru. Pireezidaantichi kana kan dubbatan har'a White House'tti ministeera muummee Jaapaan Saaniyaa Taakaayichi waliin erga mari'ataniin booda. Trump loltoota keenya eessattiyyuu hin bobbaasnu jedhan. Ta'us akka gabaasa Reuters'tti biyyi isaanii akka barbaachisummaa isaatti tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu akka dandeessu akeekkachiisaniiru. Ministeerri ittisa Ameerikaa waraanni kun akka karooraatti xiyyeeffannoo barbaadamuu haleelaa deemaa jira jedhe. Yoom raawwata kan jedhuuf yeroo sirrii kennuu hin danda'u. Guyyaa akkasii waan jedhu kaa'uu hin barbaannu jedhe. Kaayyoo waraana Iraan yeroo dubbatu wannuma kanaan dura jedhe irra deebi'uun misaa'ilaa fi dooniiwwan waraana Iraan barbadeessuu fi Iraan sirumaa nikulaara akka hin qabaanne gochuudha jedhe. Ameerikaan hamma yoonaa xiyyeeffannoowwan Iraan 7,000 haleelte jechuun loltuun xiyyeeffannoo irratti xiyyeeffataniif maaliif akka raawwatan sirriitti beekuu jedhe. Boodarra immoo jeneraalli waraanaa Dan Keen waraanni Ameerikaa daangaa qilleensa Iraan karaa bahaa seenuun dirooniiwwan kallattii tokko adamsuuf ajjeesuuf seenaniiru jedha. Kunis helikoophter AH-64 Apache fayyadamuun kana goonee jedha. Keen akka jedhetti Iraan meeshaa waraanaa baay'eedhaan gara lola kanaatti galte. Ameerikaan akkaan kan lolaa jirtuu fi jedha. Iraan ammallee humna loluu akka qabdu beekamtii kenneera. White House Koongiresiidhaan doolaarii biliyoona 200 akka gaafatamuuf gaafateera. Jechuun namoota hamaa ajjeesuuf qarshiin barbaachisaadha jedha. Gaafiin qarshii kun wannuma danda'amu waan ta'eef Koreen fooyya'insa sirna haqaa magaalaa Shaashamannee dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti marii gaggeesseera. Xiinxala kana keessatti hojiilee hojjetamaa turaniin olaantummaa seeraa mirkaneessuu alseerummaan kallattii garaagaraatiin mul'atu toora isaatti deebi'uu akka qabuu fi hubannoo seeraa uummataa cimsuu irratti hojiin hojjetamaa turan cimee itti fufuu akka qabu marii kanaan ka'eera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Obbo Adaana Taklagorgis Jaldoo qindoominaa koreen fooyya'insa sirna haqaatiin dantaa mootummaa fi uummata kabachisiisuu irratti hojiin bal'aa fi bu'aa qabeessa ta'e hojjetamuu isaa kaasuun faayidaa fi dantaa mootummaaf uummata keenyaa kabachisiisuu keessatti gaheen qaamolee hundaa murteessaa akka ta'e himaniiru. Namus hojii keenyaa sakatta'aa deemuun murteessaa ta'us himani. Qindoominni cimaan koree kana jidduu uumamuun raawwii sirna haqaa keenya fooyyessuu dantaa uummataas ta'ee mootummaa kabachisiisuu fi alseerummaa mul'atu maqsuun tajaajila haqa qabeessa akka kennamuuf shoorri isaa guddaa ta'uu kan kaasan kantiibaan magaalaa Shaashamannee Obbo Adaana Taklagorgis Jaldoo seeraan alummaa naannoo hojii keenyaatiin hojjetaman fooyyee qabaatanis dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan ammoo cheeklistii kurmaana itti aanu keessatti addaan baanii taa'uun kallattiin raawwii hojii kennamee jira.